dulli qeerroowwan jajjaboo adamsanii hidhuu Oromiyaa keessatti cimee itti fufe. Ajjecha artistii jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun namoota siyaasaa jajjaboo fi qeerroowwan nagaa humnoota tikaa mootummaatiin hidhamanii turanii jiru. Kanneen dhibbootaan lakkaa'amanis humnoota tikaa mootummaa Itiyoophiyaatiin ajjeefamanii jiru. Ammas taanaan hidhaan bifa haaraan dargaggoota nagaa irratti raawwatamaa jiru itti fufee jira. Qeerroo Nabiil Sufiyaan torbee dura wayita yaadannoo wareegamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa turetti Harargee ba'aa aanaa dirree xiyyaaraa irraa qabamuun erga hidhameen booda reebichi irra gahuun namoonni dhimmichatti dhiyeenyaan beekan kan OMN'tti himane. Qeerroon kun erga hidhame guyyoota 3 booda mana hidhaa keessatti reebichaa fi dararaan kan irra ga'e ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork namoota qeerroo kanatti dhiyeenyaan beekan irraa qulqulleeffatee jira. Nabiil yeroo ammaa mana hidhaa Maabiraa jedhamuun beekamu kan magaalaa Hararitti argamu keessatti argama. Erga hidhame mana murtiitti kan dhiyaate ta'us maatiin isaa OMN'tti himani. Ta'us garuu himannaan irratti baname kan hin jirre ta'us eerani. Qabanna amma Maabiraa jira duraa guyyaa sana garra jennee namuu kaa'umaarraa baane. Samam Maabiraa fidanii. Amma Maabiraa hidhaa jira mataa kanaa hedduu qotteessanii qaama kanaa hin hambifne. Qaamni su'aa jiruun jiru amma harkini garraa madaan inni harkini inni madaa'e. Amma ganaa naafama amma akamattiin gallee fatara geessoo dhufte. Ganaan amma akamattiin deemu jira. Guyyuma qabame san cafaqan. Guyyaa qabame san tumame. Jalqaba mana hidhaa kanatti hidhame. Qabame Assangee jamaani beekee dirreellee miti qaama bara dirree jaba malee. Assangee xeenaa xaabiyaa dura. Assangee xeenaa xaabiyaa dura qabame. Amma achi qabame eega qabame amma guyyaa kudha salaasa qabaneemi salaasaadhe. Isiin ta'e salaasaa ta'e kan amma guyyaa kudha shanii yaada amma guyyaa kudha lama kana dabarre. Murtiin arganne jechaadha mana murtiitti hin dhiyaanne. Mana murtii guyyaa tokko dhiyeessanii guyyaa tokkicha dhiyeessan guyyaa 29 qaxaraniif. Oduma wal qabateen qeerroo Lalisaa Hussein ji'oota muraasaan dura magaalaa Adaamaa irraa qabamuun kan hidhame yoo ta'u yeroo ammaa himanni shororkeessummaa irratti banamee jiraachuutu himame. Qeerroon kun badii tokko malee humnoota tikaa mootummaatiin magaalaa Adaamaa keessaa qabamuun gara iddoo dhaloota isaa magaalaa Giindiritti geeffame. Achi booda mana hidhaa keessatti dararaan garaagaraa irra gahaa turu OMN odeeffatee jira. Lalisaa Hussein guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuun beellamni biroo torbee 2 boodatti kan qabameef ta'u namoonni itti dhiyeenyaan beekan himanii jiru. Finfinnee naannoo ayyar xeenaa keessatti iddoon Green Area jedhamuun kunuunfamaa ture torbee kana addatti dhalattoota kaabaatiif qoodamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Keessumattuu torbee kana weerara lafaa addaatu gaggeeffamaa jira. Lafti namoota bakka biroo irraa dhufaniif qoodamaa jira jiru jiraattonni garasii dubbifne. Ammas dabalata qabna. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti bifa duula qindaa'aa fakkaatuun lafti ilmaan Oromoo irraa saamamee saboota birootiif qoodamaa jira jechuun komatan jiraattonni. Finfinnee naannoo ayyar xeenaa keessatti iddoon Green Area jedhamuun kunuunfamaa ture torbee kana addatti dhalattoota kaabaatiif qoodamaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Saamichi lafaa shaggar kun caasaa mootummaatiin qindaa'ee waan hojjetamaa jirudha. Uummanni Oromoo tarkaanfii itti aanuuf of qopheessuu qabaa jee qeerroon magaalaa Finfinnee irraa dubbisne. Lafti naannoo ayyar xeenaa jiru kun kanaan dura mootummaan osoo filannoon hin ga'iin iddoo magariisa taasifne jechuun addatti kunuunsaa akka ture hime. Maatamichi dubbifamu maataman dubbifamnetti godhanii jiru. Chaaptaan jedhaadha waan dubbifamaan jiru. Lafa garuu haaluma kanaan amma uummatuma dabuubii kan qabee jira. Gizee mirchaa fi mirchaa durallee Green Area jedhanii ganda keessatti gansuun torbaan kanatti tattaaraniituma qabuu jiru san. Ijaarsa ajaa'ibaa qorqorroo bitanitti godhanii qabu. Uummatuma dabuubii kana malee immoo Oromoon illee keessan jirtu. Uummatuma dabuubii kana wal gurmeessanii naannawa ganda keessaatiin itti jiru warruma gara kaabaa kanaa dhufe waliini. Haa ta'u malee mootummaan erga filannoo itti fakkeessaa gaggeessan booda gocha kana raawwachuun isaa lafa Oromoo dabarsee laachuu akkasuma ammoo Oromoo qe'ee isaa irraa shiraan buqqaasuuf waan kororfate irratti hojjetaa turedha jedha qeerroon kun. Keessumattuu torbee kana weerara lafaa adda ta'etu gaggeeffamaa jira. Lafti namoota bakka biroo irraa dhufaniif qoodamaa jira.
Dhalataan Oromoo warra lafti qoodamaa fi jiru keessa tasuma hin seensifamu kan jiru jiraataan ayyar xeenaarraa dubbifne kuni adeemsi kun ergaa addaa of keessaa qaba jechuunis dubbatama. Qaamni mootummaa Oromoo waan hunda keessaa baasu qophii guddaa qaba. Kana yeroo dheeraa waan itti karoorsanii deemaniif jedhani amantaa fi kuma booda deebiifna kan jedhan sun dubbii sagalaadha. Hojjetu jiru hojiin beeksisu jiru gammadii miidhaalleessummoo gaafanne jira yeroo irra hedduutti deddeebinee lafti taa'u kun maaliif taa'aa jennee obbuu gaafa jireenya gaanuun jedhu takka lafa baankii hin qabinu. Xumura irratti uummanni Oromoo saamicha lafasaa irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kana adda durummaan dura dhaabbachuu akka qabus dhaamee jira. Aduu keenya birootiin kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwaa Harawaa fi aanota garaagaraa keessatti qeerroon mootummaa naannoo Amaaraa bira dhaabbachuu qabdu jechuun humnoonni hidhatan hawaasa dararaa jiru jaame. Lola mootummaa naannoo Amaaraa fi kan naannoo Tigraay jidduutti adeemsifamaa jiru irratti hirmaatuu qabdan akkasuma deeggarsa mallaqaa taasisuu qabdan jechuun guyyaa 3 dura dabballoonni mootummaa gandoota keessa deemuun hawaasa doorsisaa turuu maddeen keenya himanii jiru. Hawaasni naannichaa ammoo sagalee tokko ta'uun murna umrii aangoo isaa dheereffachuuf jecha nutti fayyadamuu barbaadu kana tasuma bira dhaabbachuu hin qabnu jechuun yaamicha taasifameef harkatti didani. Lola Oromoota Walloo irratti baname kaayyoon isaa sabboonummaa uummata Oromoo balleessuu akkasuma aadaa fi eenyummaa saba kanaa balleessuuf mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun irratti hojjetaa turan sababii ta'eef cinaa dhaabbachuu hin qabnu jechuun dhaamanii jiru. Qonnaan bultoonni adda duree jaamuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa filatamanii mootummaan kombaayinara akka bitatan taasise kombaayinarri mootummaa adda durummaarraa gara hiyyummaatti nu deebisee jechuun komatani. Kombaayinarri mootummaan dhiyeesseef kun qulqullina kan hin qabne ittiin hojjetanii buufachuun hafe yeroo ammaa qabeenya isaanii kan qisaaseesse ta'uu turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin ibsanii jiru. Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qaba. Qonnaan bultootni adda duree jedhamuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa filataman kanaan dura karoora dabballoota naannoo Oromiyaatiin kombaayinaroota yookaan maashina midhaan sassaabuuf oolan 80 akka bitatan taasifamee ture. Kombaayinaroota kanneen biyya alaatii galchuun qonnaan bultoota kanaaf kan raabse ammoo dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabuu fi magaalaa Shashamanneetti argamu dhaabbata dhiheessii meeshaalee qonnaa Keenyaa jedhamudha. Qonnaan bultoonni kunniin yeroo kombaayinaroota kanneen akka bitataniif dirqisiifamanii bittaa kana raawwatanitti mataan gatii kombaayinara tokkoo keessaa harka 30 jechuunis birri miiliyoona 1,400,000 harkatti kaffalanii gatii kombaayinaraa hafee harka 70 ammoo liqii baankii akka fudhatan taasifamee ture. Haa ta'u malee jedhum qonnaan bultoonni kunniin kombaayinarri mootummaan hojii isiniif salphisan rakkoo keessan furee madda galii dabalataa isiniif ta'a jechuun nu beeksisiise. Rakkoo keenya furuun hafeem kasaaraa cimaa keessa nu buusuun adda durummaarraa gara hiyyummaatti nu deebise jechuun komatu. Obbo Guutaa Tsaggaayee qonnaan bulaa godina Arsii aanaa Leemmuu fi Bilbilurraa kombaayinara kana akka bitatan taasifaman keessaati. Gara investimentiitti ceetanii jirtu proposala qopheeffadhaa nuun jedhaniin nutis proposala qopheeffannee galchine kombaayinara nuti gaafannee fi kan mootummaan nuuf dhiheesse tokko miti jedhan yaada BBC Afaan Oromootiif kennaniin. Maashinni birrii miiliyoona 1,400,000 kaffaltii duraan kaffalanii kaffaltii hafe harka 70 idaa baankii mallatteessuun fudhatanii galan kun akkuma fudhadheen tajaajilaan ala ta'e jedhuun kombaayinarichi osuma haaraa fudhatanii galanii warra karaatti jalaa silkateetu jira. Qaamni isaa homaa jabina hin qabu. Akkanumatti mirra harcee kukkufam maasaa keessatti midhaan gadi naqam haftee midhaanis ni qisaasan maasaa seennan isuma goroggoraa ooludha jechuun rakkoo mudate dubbatu Obbo Guutaan. Qonnaan bulaan aanaa Shashamannee Obbo Kormee Abdallaas namoota mootummaan kombaayinara kana bichisiise keessaa qonnaan bultoonni maashinicha fudhanne hundi yeroo ammaa iyyataaf biiroolee mootummaarra marmaaraa jirra jedhan. Kombaayinaroonni karaa mootummaatiin qonnaan bultootaaf dhihaatan hunduu sababa silkataniif yeroo ammaa tajaajila kan kennu akka hin jirre dubbatu qonnaan bultoonni kunniin. Qonnaan bultoonni kombaayinaroota kanneen jirqiin akka bitatan taasifaman kunniin yeroo ammaa waan qaban
dhadhaatanii liqaa baankii kaffaluuf rakkoo jabaa keessa seenanii jiraachuu ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi miseensi boordii dhaabbata dhiyeessii meeshaalee qonnaa Keenya obbo Geetuu Gammachuu rakkoon qonnaan bultoonni himatan dhugaa ta'uu hin waakkanne. Kombaayineroonni mootummaan qonnaan bultootaaf raabse rakkoo diizaayinii fi rakkoo qulqullinaa qabaachuun mirkanaa'eera jedhan BBCf yaada kennaniin. Dhaabbanni maashinoota kanneen oomishe ogeessa ergim akka suphuuf hojjetamaa jiraachuu siman. Haa ta'u malee maashinni haarummaan dhufee hojii hojjechuu dadhabeem suphamee nu fayyada jennee amantarraa hin qabnu jedhu qonnaan bultoonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa wayita kombaayineroonni kunneen qonnaan bultootaaf dabarfamanitti qonna naannichaa sadarkaa olaanaan deeggaruun gara maakanaayizeeshinitti ceesisaan jira. Olola jedhurra deddeebiin oofaa turuunsaas ni yaadatama. Mootummaan Tigraay humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an gaafatee jira. Mootummaan Tigraay ibsa haala yeroo irratti baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an jechuun akeekkachiisa cimaa baasee jira. Gabaasa qindaa'ee Naimaa Umartu dubbisa. Mootummaan Tigraay humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka bahan gaafatee jira. Baatiilee 8 dabraniif rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumamanii fi sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannoo guddaa argatan keessaa waraanni Tigraayitti taasifamaa ture tokko ta'uun kan beekamudha. Lola biyyoonni adda addaa irratti qooda fudhatan jaaman kanaan mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu torbee dabre finciltoota Tigraayin mo'ame magaalaa Maqalee lakkisee bahe. Mo'amuun waraana mootummaa federaalaa kun humnoota leellistoota Minilik guddoo kan rifaasise yoo ta'u, humnoota Amaaraa humnaan lafa Tigraay qabatanii jiran ammoo caalattuu yaaddoo keessa buusuun kan yaadatamudha. Mootummaan Tigraay ibsa haala yeroo irratti baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka bahan jechuun akeekkachiisa cimaa baasee jira. Akka ibsa mootummaa Tigraay kanatti humnoonni Amaaraa yeroo ammoo lafa bal'aa kibbaa fi lixa Tigraay humnaan qabatan keessatti hidhattoota hedduu lolaaf qopheessaa jiru. Baatii sadaasa dabree yeroo lolli eegalu naannoon Amaaraa lafa bal'aa akka Walqaayit Sagadee fi Raayyaa Iristii Xiyya Duriiti jechuun humnaan qabatee bulchuu kan eegale ammaas lolaaf of qopheessaa jiraachuutu mul'ataa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa lafti armaan dura Tigraay jala turte amma kiyya erga je'ee booda galmee isaa cufnee jirra. Kan lolaaf dhufu yoo jiraates wareegama kaffalla jechuun karaa qondaalota naannichaa dhaadatee waraanaaf qophii taasisaa jira. Mootummaan Tigraay ammoo ibsa amma baase kanaan humnoonni Amaaraa karaa Walqaayitii fi Raayyaa qophii lolaa taasisaa jiran kunneen hatattamaan lafa Tigraay keessaa hin bahan taanaan balaa guddaatu itti bu'uuf jira jechuun akeekkachiise. Mootummaan Tigraay hidhattoonni bakkoota garagaraatti lolaaf gara Tigraay fe'amaa jiranis lola isaan hin ilaallanne kana keessatti akka hin hirmaanne jechuun waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Ameerikaa ibsa jalqaba torbee kanaa baaseen waraana Eertiraa dabalatee humnoonni Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatan keessaa bahuu qabu jechuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, faallaa kanaa garuu qophiin waraana karaa mootummaa Biltsiginnaa fi naannoo Amaaraatiin taasifamaa jiru lola hamaa marsaa biraa hordofsiisuu danda'a sodaan jedhu dabalaatti dhufee jira. Oduu keenya gama birootiin dhaabbanni mirga namoomaaf qabsaa'u Human Rights Watch manni marii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiittaa mirga Itoophiyaa keessatti raawwatamuuf murtee hatattamaa kennuu qaba jechuun gaafate. Dhaabbatichi aangawaa isaa Luusii Maayikelman wabeeffachuun marsariitii isaa gubbatti akka ibsetti sarbamaa mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti hammachaa dhufeef qaamni gamtaa mootummoota murtee fudhachuu qabaa jedhe. Komishinarri mirga namoomaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet Tigraay keessatti yakki waraanaa raawwatamuu mala jechuu isaanii kan yaadachiise Human Rights Watch manni marichaa mirga namaa UN murtee dabarsuuf karoorfatee hatattamaan dabarsuu akka qabu hubachiise. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun dhimma haleellaa saalaa lola keessatti mudatu dirqeen gudeeduu fi haleellaan saalaa Tigraay keessatti raawwatamaa turuu ibsaa turteeti jirti jechuun ibse Human Rights Watch. Ragaalee akkanaa osoo arguu manni maree mirga namoomaa UN
callisee ilaaluu hin qabu jechuun gaafatee jira. Manni marichaa wixinee seeraa jeequmsa Tigraay ilaallatu ajandaa isaa keessa galfachuu qaba. Komishinarri mirga namoomaa UN fi qaamonni Tigraay keessa yakkicha qorachaa jiran wixinee seeraa yoo ajandaan isaanii keessa hin galchin bu'aa qorannaa isaanii kufaa ta'uu danda'a jechuun ibsee jira. Gabaasni kan Siraaj Sabaati ture. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ergamni waraanaa Yuunaayitid Isteet kan Afgaanistaan hagayya 31 kan xumuramu ta'uu beeksisan. Kamisa Engaddaa Waayit Haawusitti haasaa kan taasisan Baayiden Ameerikaan waraana ishee yeroo dheeraa dhaabuuf murtee irra gahan faarsanii jiran. President Biden haasaa isaanii keessatti akka jaanitti waggoota 12 oliif doolaara tiriliyoonatti lakkaa'amu erga ba'e. Miseensonni waraanaa Ameerikaa 2040 erga turaniin booda bara 2001 Afgaanistaan keessa kan maadheeffatte Al-Qaayidaan erga Yuunaayitid Isteetiin halalteen booda imaammata jidduutti cichuu hin dandeessu jaani. Yuunaayitid Isteetiif dhimmi inni ijoon kan yeroo ammaa jaani Baayiden weerarri vaayirasii itti aanu yoo jiraate qophaa'uudha. Chaayinaa waliin dinagdeedhaan dorgomuu fi yaaddoo jijjiiramni qilleensaa qabu dura dhaabbachuudha jaaniin biyyoota odeeffannoo.